Akkam jirtan hordoftoota Gidaan Entertainment nageenya keenya bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu jechaa odeeffannoo adda addaa walitti qindeessuun gurra simbuusna. Odeeffannoo bakkaa argachuuf chaanalii keenya subscribe gochuu fi hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha amma gara matoota oduutti dabarra. Oduuwwan ijoo. Iraaniif Israa'el haleellaa wal irratti taasisan jabeessanii itti fufaniiru. Mormiin bulchiinsa Tiraamp morma kutaa Ameerikaa garaa keessatti jabaatee itti fufee jira. Biyyoonni garaa lolli Israa'el fi Iraan gidduutti taasifamaa jiru akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessaa jiru. Pireezidaantii Isaayyaas Afwerqii waamicha nagaa addunyaaf dhaamuun gabaafame. Isaan kun matoota oduutii amma garbal'inna. Iraaniif Israa'el haleellaa wal irratti taasisan jabeessanii itti fufaniiru. Iraan misaa'ilotaa fi diroonota nama maleeyyii hedduu fayyadamuun Israa'elitti dhukaasaa kan jirtu yoo ta'u, misaa'iloonni gariinis daangaa Israa'el cabsanii seenuun miidhaa qaqqabsiisuu humni ittisaa Israa'el amananiiru. Gama biraatiin Israa'el humna qilleensaa fi jettota waraanaa ishee fayyadamuun iddoowwan murteessoo Iraan irratti haleellaa taasisuu akka itti fufte mirkaneessitee jirti. Lammiileen Israa'el qajeelfama waraanaa hordofuu akka qaban muummichi ministeeraa Israa'el beeksisaniiru. Akkasumas haleellaawwan Israa'el irratti taasifamu Ameerikaa fi UK ittisuu kan hin dhiisne yoo ta'e, Iraan haleellaa wal fakkaatu US fi UK irratti akka bantu humni warraaqsa Iraan kan akeekkachiise yoo ta'u, pireezidaantiin Faransaay Iraan Israa'elin haleeluu kan hin dhaabne yoo ta'e, Faransaay Israa'elin kan gargaartu ta'uu beeksisaniiru. Akkasumas Iraan qabeenya Ameerikaa irratti xiyyeeffattee haleellaa yoo taasiste balaan caalu akka itti dhufu Ameerikaa kan akeekkachiiste jirti. Iraan biyya boba'aan badhaatuu taatee fi gabbisanii yuuraaniyeemiin beekamtu yoo taatu, anniisaa nukleeraa akka hin oomishneef biyyoonni gurguddoon garaa irra kaa'uun dinagdeen ishee akka miidhamu taasisaniiru. Iraan biyyoota farra Ameerikaa ta'an kan deeggartuu fi humnoota shororkeessitoota ta'aniif deeggarsa meeshaa waraanaa, maallaqaa fi teekinooloojii taasisuun komatamte. Gama biroon Iraan mootummaa amantaa Islaamaan hoogganamuu fi bulchiinsa sirna shariyaa kan hordofu yoo ta'u, bal'inaanis musliimota shi'aa hordofan qabaachuun beekamti. Israa'elis diinota kan ta'an Hamaas, Huutii fi Hezbolaa Iraan tun irratti leenjisa jechuun komachaa turuun ishees ni yaadatama. Oduu keenya kan birootiin mormiin bulchiinsa Tiraamp irratti taasifamaa jiru jabaatee itti fufee jira. Bulchiinsota kutaa Ameerikaa adda addaa keessatti mormiin jabaan kan adeemsifamaa jiru yoo ta'u, bulchiinsi Tiraamp eegdota biyyaalessaa 2,500 bobbaasuu isaa miidiyaaleen gabaasaniiru. Mormiin kun kan jalqabe godaantota humnaan qabanii hidhuu irratti kan fuulleffate duula magaalaa Los Angeles keessatti jalqabeen yoo ta'e, hawaasni daandiitti bahuun miira aarii makateen mormii dhageessisaa turuun isaanii ni yaadatama. Bulchitoonni kutaa biyyattii hedduun godaantota ari'uu kan hin deeggarres yoo ta'u, bulchiinsi Tiraamp humna waraanaa fayyadamuun godaantota adamsuun dheekkamsa jabaa kaasee jira. Bulchiinsi Tiraamp erga aangootti dhufee as dhaabbilee hedduu kan cufe yoo ta'u, Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa garaa irratti qaraxa dabaluun jireenya biyya Ameerikaa fi addunyaa irratti akka qaala'u taasise jechuun hayyoonni komatu. Oduu kan biraadhaan gamtaan Awurooppaa fi Yuunaayitid Neeshin dabalatee biyyoonni garaa lolli Israa'el fi Iraan gidduutti deemaa jiru akka dhaabbatuuf waamicha dhiyeessaniiru. Gareen Iraanii fi Israa'el bakka bu'ee walgahii hatattamaa UN irratti ibsa kennan biyyoota lamaan irra miidhaan qaqqabes ifoomseera. Lolli kun akka qabbanaa'uuf akkasumas nagaan akka bu'uuf biyyoonni lachuu tumsuu akka qabanis waamichi taasifameera. Pireezidaantii Isaayyaas Afwerqii lola kajeelaa kan turee fi loltoota qopheessaa kan ture biyyi isaan dhageessu gidduu galuun akka isaaniin araarsaniif Omaaniin jaarsummaa kadhachuu dhagahame. Pireezidaantii Isaayyaas Afwerqii lola kajeelaa kan turee fi loltoota qopheessaa kan ture biyyi isaan dhageessu gidduu galuun akka isaaniin araarsaniif Omaaniin jaarsummaa kadhachuun dhagahame. Eertiraan bara dheeraadhaaf Itoophiyaa waliin waldhabdee keessa kan turtee fi jalqaba irrattis muummicha ministeera Itoophiyaa kan ta'an Dr. Abiyyi Ahmed waliin araara erga taasisaniin booda dhimma ulaa galaanaa irratti waldhabdeen gidduu isaaniitti kan dhalate muddama biroo keessa deebitee seentee jiraachuun ishee ni yaadatama. Bulchiinsi Isaayyaas Afwerqii diinota mootummaa Itoophiyaa hidhachiisuu fi deeggaruun kan beekamu yoo ta'u, bulchiinsa sirna cunqursaa jedhamuus addunyaa irratti komatama. Erga gara aangoo dhufee as waggoota dheeraaf biyyattii keessatti filannoon gaggeeffame kan hin beeknee fi lammiileen biyyattii lolaaf yeroo hundaaf qopheessuu akka qaban kan himamu ulaa galaanaa Itoophiyaaf hin kennu jechuun loltoota daangaa Itoophiyaa irratti bobbaasaa turuun isaas ni yaadatama. Kana ilaalchisuun muummichi ministeeraa Itoophiyaa ibsa paarlaamaaf
laataniin nuti ulaa galaanaa humnaan fudhannu hin qabnu, garuu dhimmi ulaa galaanaa dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuutis jechuun dubbataniiru. Gama birootiin Eertiraan Itoophiyaan asabiin irraa fudhachuuf jechuun komachuu jechuun kan shakkite yoo ta'u, loltoonni soorama bahanis ta'e kan dirree irra jiran kamuu lolaaf akka qophaa'an ajaja dabarsiteetti. Haalli kun gama lolaatti yoo ce'e kaartaan gaanfa Afrikaa ni jijjiirama jechuun hayyoonni kan akeekkachiisan yoo ta'u, Eertiraanis waan dandeessu maraan oliif gadi fiigaa kan jirtu ta'uun gabaafamaa jira. Oduun keenya irraa kana qofa ture. Bor oduu biroon hanga walitti deebinutti nagaan of ta'aa isiniin jenna.